durbummaa kee ilaallaa anaan jedhu. Ilaallaan maaltu hafe? Maallaqa biyya hambaa kanneen akka doolaara, yuuroo, dirhamaa fi riyaala akkanumallee maallaqa hambaa biyya biroo gara maallaqa biyya keenyaattis ta'e gara maallaqa biyya birootti meeqaan akka oole beekuu yoo barbaaddan appilikeeshinii moobaayilii kanaaf isin tajaajilu linkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Linkii sana tuquun appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammumatti fayyadama. Yeroodhaaf maqaa kiyya himachuun barbaadu kanan dhaladheetti guddadhe Jiituu Magariituu Oromiyaa keessatti. Abbaan koo fi haati koo barsiisota mana barnootaati. Ana waliinis dhiira 2 fi dubartoota 3 kan qaban yeroo ta'u, hundumti keenya iyyuu haga kutaa 12tti barannee xumurree eebbifamnee digirii qabanneerra. Ani arfaffaarratti dhaladha. Haati koo fi abbaan koo waa tokkollee mana keessa otoo nutti hin hir'atiin harka namaa guyyaa tokkoofillee ol jennee otoo hin ilaaliin barnoota keenya barannee finne. Ganamuma yeroo dhalannurraatii kaasnee waa'ee egeree keenyaa sirriitti akka yaannu, fuudhuunis heerumuunis kan danda'amu barnoota booddee akka ta'e sirriitti nu gorsaa guddanne. Anis dubartiidhaatii barnoota koo kutaa 8ffaa yeroon baradhuu kaasee tarii yoon carroomeef hinnaaf ta'a kanin jedhe dhiirota garaa garaatti maxxanaan ture. Yeroo kana keessatti qulqullummaa kiyya eeggadhee turus tokko yoonaaf ta'uu dide jaalalumaan waliigalteedhaan gara tokkotti darbeen homtuu otoo natti hin dhagahamiin dhiira garaa garaa akka garaa kootti akka fedha kootti jijjiiraan ture. Dhiirri ana biratti jijjiiramus yookiin balleessaa kootiin yookiin immoo balleessaa isaatiin. Balleessaan isaa dogongoree yoo miira keessa hin seennanaan jedhedha. Balleessaan koo immoo haalumti isaa natti tolu yoo dide lammata si waliin deemuus si waliin haasa'uus hin barbaadu jedheen ofirraa deebisa. Namni naannoo ollaan hiriyoonni koo amala kana yeroon irratti beekan waanuma dhiironni qaamaan erga na bira gahanii booda of biraan ari'u bulee buleen jijjiiruu itti fakkaata malee eenyummaa koo isa sirrii hin beekanii. Dhiironni tokko tokkos jaalalaan yeroo muraasaaf erga na waliin turanii booda durbummaa ishee fudheen kabaja ishee fudheen dhiisee jedhanii narratti odeessu. Gariin bakka jiranitti deemeen gatii isaanii yookiin arrabaan yookiin immoo humnaan kennus, gariin garuu dhugaadha jedhamee hanga amanamee wal harkaa fuudhaniitti gaha. Kaanirra darbee immoo ulfooftee baasteettillee kannaan jedhe tokko 2 hin turre. Naaf hin taane taanaan hiriyaa dhiiraa miti hiriyaa madhalaa ana waliin ooltuyyuu guyyaa tokkoof waliin turuu hin barbaadu. Maarree amalli koo kutaa 8tti na jalqabe kuni yuunivarsiitii seenee hangan waggaa 3 baradhutti akkanuma. Dhiirota hedduu waliin obbolummaatiinis jaalalaatiinis nan haasa'a, bakkan barbaade nan deema, nan bashannana, gad of hin qabu. Haa ta'uutii garuu yeroo isaan ilaalcha yookiin immoo dubbii bakkee bullaa galgala qofaatti wal arginaa mana hiriyaa koo deemnaa jechuun na sakaaluu barbaadan durseen har'aa kaasee haasootiin barbaadu jedheen ofirraa deebisuun amala koo yeroo hundaati. Kanammoo kan na barsiise haadha koodha. Dubartiin jireenya ishee keessatti konfidensii kan qabaattu yoo kabaja ishee sirriitti eeggatte guyyaa gaa'elaa dura tooftaa hamaatiin dhiira qabde malee keessa bahuu hin dandeessu jettee waan na gorsaa turtee fi maatii makootti iyyuu deemanii namoonni naannoo keenya intalli keessan ilma obbo Abaluu waliin akkana taatee kana gochaa turte jedhanii yoo itti haasa'an haati koos ta'e abbaan koo intala keenya nuti beekaa deemaa dhimma keessanii jedhanii ofirraa deebisu ture. Maarree anis dhuguma akkanaa gaa'ela dura eenyuyyuu akkanatti bu'u eenyumattis bu'uu hin barbaadu. Kanaan waggaa 3 mooraa yuunivarsiitii keessa baradhee ergan xumuree booda hojiis yeroo hedduu otoo natti hin fudhatiin magaalaa Shaggar ammaa hundaa of jettu Burraayyuu keessatti hojiin argadhe. Burraayyuu yeroon jiraachuu eegalu namni biyya keenyaa hundi garagalee asuma waan dhufe natti fakkaata. Magaala sana kan jiru hundinuu nama ani biyyatti beekudha. Maarreegaa ergan eebbifamee haati kiyyas abbaan kiyyas heerumii jedhanii na sardu mitiire. Kanaan booddee akka duraatti mitii haga tokko dhiiratti dhiyaachuun qaba jedheen kan na gaafatan mana isaanii dhaqeen qulqulleesseen buna ittoo danfiseen jaalala kiyya cimsachuuf yaalus dhugaan isinitti maa
namaatiif guyyaa tokko guyyaa lamaaf na barbaadanii na tufuuf malee dhiira jireenyan godhaa bultiin dhaabbadha jedhu haga har'aa waggaa 4 xumureedhaatii argadheen hin beeku. Sababiin kuni ta'uufii danda'e immoo naman ani hariiroo waliin dhaabbadhu kamittuu namni biyya keenyaa deemee waa'ee koo eenyummaa koo isa sirrii otoo hin beekiin mee ati dhuguma intala kana didandeessaayii nama akkanaa waliin akkana gochaa turtee inumaa si'a hedduu daa'ima gadameessa ishee keessaa baasteetti jedhanii hariiroo nagaa ani jalqabe addanarraa kutum. Yeroon anitti jaarsa gara maatii kootti ergadheellee kunoo barana obbaafadhe nan heeruma jedheen abdii godhadheettillee dubbiin namaa gidduu galee jaalala kiyya yerootti diigetu jira. Hangan bultii ijaarradhutti wal qunnamuu qaamaa kan jaalalaa keessa hin seenu jechuun koo gariin dhiiraatiin yoon si ilaale malee sin amanuu gariiniitiin immoo waanuma kabaja hin qabaanneef of jaallachiisuuf jettee akkana jettee dubbattaa jedhanii naaf deebisaniiru. Tarii dubartoonni tokko tokko dhiironni akka isaan jaallataniif jecha kana ni fayyadamu. Haa ta'uutii garuu ani kabaja kiyya eenyumaaniyyuu tuqsiisee hin beeku. Inumaa immoo nan ilaala warreen naan jedhan hinna kofalchiisu. Erga ilaalamee maaltu hafeeree jedheen deebisaafi inumaaf dubbiin nama ajaa'ibadha. Waan isan galchine keessa galee jireenya namaa tuqaa. Anaaf yoo jedhe rabbi kana naaf taa'e eessumayyuu hin dhaqu. Amala koo eenyummaa koo waliin kan na jaallatu hin dhibu. Namaaf garuu safuu jedheen bira darbaa. Ana obboleettii keessan magaalaa Burraayyuurraati. Ulfaadhaa nagaatti galatoomaa. Doolaara, yuuroo, dirhaama, reyaala gara maallaqa biyya keenyaatti guyyaa guyyaan meeqaan akka oole beektanii maatii fira yookiin immoo dhimma barbaaddaniif ergachuu feetaniif meeqaan akka oole yeroo yerootiin akka isin ilaallattan kan taasisu appilikeeshinii moobaayilii ajaa'ibaa liinkiin isaa komentii viidiyoo kanaa kan jalqabaa jala jira. Appilikeeshinii sana daawunlood gochuun ammumatti fayyadama. Yooyyaa shamaa akkam jirtu kabajamtootaaf hordoftoota qophii Oromiyaa 24. Nagaaf jaalalli tokkummaan bakka jirtan hundaatti hunda keessaniif haa ta'u jecha guyyaa har'aallee seenaa obboleettii keenya ajaa'iba ta'e irraa barattu jedheen isiniif qopheesseen jira. Akkasin irraa barattaniif hubannoo xiqqoo ta'e irraa argattan homaa shakkii tokkollee hin qabu. Obboleettii keenya seenaa kee kana nuuf qooduu keetiif guddaa galatoomi jecha kabajamtootaaf hordoftoonni qophii Oromiyaa 24 maal akka sirreeffattu gara fuulduraatti maal gochuu akka qabdu yaada keessan komentii jalatti qoodaa jecha qophiin guyyaa har'aaf isiniif qabadheen dhiyaadhe kanuma fakkaatti. Hanga yoonaatti yeroo keessan naaf kennitanii dhaggeeffachaa turuu keessaniitiif guddaa galatooma. Laayik, sheerii fi sabskiraayib gochuun illee ni jajjabeessaa jecha namoonni chaanalii keenyaaf haaraa taatan illee anaa dhufuu kun Oromiyaa 24 guyyaa guyyaatiin xalayaa jaalala fi seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u isiniif qabattee waan dhiyaattuuf sabskiraayib gochuun maatii keenya erga taatanii booda xalayaa jaalalaa seenaa jireenyaa nama barsiisuu bashannansiisuu danda'u qabaattan karaa teelegiraamii karaa lakkoofsa bilbilaa kiyyaa duwwaa 937 naaf erguun irratti hirmaachuu ni dandeessu. Qopheessuuf qindeessuun ishuu waliin kanan ture ani gammachiista shomeeti. Qophii yookiin immoo seenaa gara biraatiin hanga walitti deebinutti bakka jirtan maraan turtii gaarii horaa bulaa.